Alicha abbaa gadaa jaaniin sanirraa hin xiqqoo dubbachuu barbaadaa jechuudha. Ozooniin dhimma khadraa jaawartanitti hin seenin sanirraa hin dubbachuu barbaadaa jechuudha. Abbaa gadaa jechuun maali mee dura? Abbaa gadaa jechuun araarsa yoo namni wal dhabe ka araarsu, yoo namni wal lole ka araarsu, yoo namni itti dhufe yoo dhiiga wal buuse ka dhiiga fixu, abbaa nagayaa, abbaa dadaa, abbaa nama hundaa jechuudha. Ka injifateefis ka injifatameefis abbaa jechuudha. Abbaa gadaa jechuudha. Harargeen bahaa keessattuu abbaa gadaa ni qabdi yoo jenne abbaa garaa abbaa hudduu malee abbaa gadaa hin qabnu jechuudha. Sigale. Abdurazaaq kun dura maali? Miseensa paartii badhaadhinaati jechuudha. Warri miseensa godhe anuma fa'a bar. An information himaan jiru bar waaniin keessa taa'ee hojjechaa tureen si himaa jira. Yaa sabaa, yaa ummata keenya dammaqe dhageeffadhu. Abbaa gadaa Kanaadaa yaamamee, namichi Abdurazaaq kun Kanaadaa yaamamee aangoo qabachuu keessatti annama gahee qabu jechuudha. Annama waan kana qopheessirraa tokko. Kadraan joortuu aangoo qabachuu keessatti annama gartee gaafa mabraatiin kaafamu nama taphatabate keessaa tokko. Waaniin gartee information dhagee waan namni natti hime waaniin gartee wanni godhe si himaan jiru jechuudha. Sigale. Waaniin gartee namarraa information fufudhee si himutti jiru waaniin gartee tiyyaa godheen waan kananuu godhee gaafas kanaaf goonee jee si himu jira jechuudha. Abdurazaaq kun paartii bilziqinnaa gartee nama aanaa meettaa bakka bu'ee jechuudha. Akkuma beekamu nama aanaa meettaa bakka bu'ee Fariyaa Aliyyichi keessaa darbaniiti abbaa gadaatu bakka Fariyaa Aliyyi fudhatee jechuudha. Inni miseensa caffeeti. Sigale. Miseensa caffee Oromiyaati. Fariyaan wanta keessaa caffee keessaa darbamteeti inni fudhatee jechuudha. Ana ammaas waanii gartee waaniin beekurraa siyaasa jira malee information irraa siyaasa waan jiru. Haya tokkoffaa wanni ati qabachuu qabdu miseensa paartii taatee caffee seenuudhaaf miseensa paartii bilziqinnaati. Miseensi paartii bilziqinnaa khaafaa'uudhaaf abbaa gadaa ni ta'a. Shaneedhaaf abbaa gadaa ni ta'a. Waraana bilisummaa Oromootiif abbaa gadaa ni ta'a. Wanni ati beekuu qabdu tanaa jechuudha. Saniifuu Harargeen bahaa ammatti abbaa gadaan qabdu jechuudha. Haadiree gartee siistamaan afaan jijjiiramee gartee duraan akka paartiin tun lafa qabattuuf itti fayyadamuu uchi haameetu abbaa gadaa jaamee itti fufu jira malee abbaa gadaa hin jaamu jechuudha. Abbaan gadaa kasi arrabsuu miti, kasi abaaruu miti jechuudha. Ka ummata isaa abaaruu miti jechuudha. Namni dheengadda khadraa jaawar gaafii gaafate sigale. Namni khadraa jaawar gaafii gaafate ummata Oromooti. Keessattuu dhalattoota ijoollee Harargeeti. Ijoollee Harargeetiin baar zulumaatiin rabbi si haa kuchiisu jettee nam tokko faarsu. Nam tokko ol fuudhuun mallattoon isaa maali? Kun abbaa garaati, abbaa liqimsaati. Sigale. Liqimso malee kun abbaa gadaan jedhamu jechuudha. Harargeen baa abbaa gadaan qabdu jechuudha. Gaafa dheengadda Abiyyi faan Harargetti humna laallatu. Gaafa Shimallis Abdiisaa faan keellaadhaan ummata keenya maraachan. Gaafa jimaa qabnu gurgurachuu nu dhorkanii keellaa mana nurra ijaaran hanga guyyaa arratti. Gaafa ummanni Harargee bakka bulu dhabee gartee baadiyyaa hunda keessaa magaala bahee gartee asirraa boonyee iyyinee nuti sadaqaa kadhachuuf turre. Namichi kun yoo abbaa gadaa ta'e gaafas eessa ture? Eessa ture gaafas? Ummata inni bakkaan bu'ee ummata inni Harargee irraa hin gartee abbaa gadaati anjuu. Sigale? Santu beelawee
waan nyaatu dhabee waan gartee godhu dhabee khararra beedaan dibbee sadaqaa kadhachuu ture jechuudha. Inni gaafas eeysa qote akkas godhu jiru paartii isaa waan taateef waan kanarraa dubbachuu hin danda'u jechuudha. Maaliif inni abbaa gadaatii miti hoogganaa takkaa bakka bu'aa paartii badhaadhinaa aanaa meettaatiin siin jechuu jira. Caffee Oromiyaa keessatti amma bakka bu'aadha. Sigale bakka bu'aadha jechuudha. Bakka bu'aa aanaa meettaati. Akkas godhu jiru. Ha ummata keellarra dhaabee ummata keenya buqqisu jiru. Ha ummata keenya gibiraan gidirsuu ture. Ha ummata keenya rakkisuu ture paartii isaa waan taateef paartii isarraan dubbatu jechuu gabbee. Garuu hooggantoonni paartii isaa warri paartii isaa hoogganan warri liqimsaa isa kennan hoggii gartee isa jalaa tuqaman isa jalaa qeeqaman gabbahee abbaa gadaa fakkaatee huccuu abbaa gadaa uffatee ummata abaaraa jechuudha. Saniifuu amma waan kana wanni naasoof nuti ni beekna jechuudha. Oromoonni naannoo biroo kan nu beeytan. Even ummanni Itoophiyaalleen Harargeen bahaa abbaa gadaa kan qabne akka nu beeytanii jechuudha. Dabarsiitii haftee Khadraa Jawaarii maal jee haftee calii calanqoo fa'aa jedhan isiigalee namichi. Namichi waa fayyaan qabu. Fakkaataa xiyya ilma xiyya liqimsaa xiyya osoo jetteen isirraa fudan. Hay bar hafteen gartee calii calanqoo warri calii calanqoo sun wanni itti calte nafxanyaan dhuftee biyyatiyyan dhaaltu nafxanyaan dhuftee gartee sirna siina irratti hin jaartu nafxanyaan gartee ilmaan kiyya dura lafan saamtu jeeti bar warri itti calte sun inni bar ifiifuu saamaa jee afeere namichi saamaa jee afeere beekamtii kanneef akka dirree dhawaanuu saamamtu. Hay akkamitti gartee haftee calii calanqoota hafteeteeti malee hafteetii yejiin gana akkasi sirreeffadhu hafteetii yejiin malee haftee calii calan warri calii calanqoo sun wanni itti calte Harargeen hin saamamtu Oromiyaan hin dhaalamtu sigale ilmaan kiyya ilmootiyyattiin gartee waan hin qabu dabarsa malee nama biroo fidee moosisu jechuutti caltahanii jechuudha. Saniifuu maal goota hafte gartee liqimsaa kiyya yaa ilma kiyya jii akkasi sirreeffadhu malee warri calii calanqoo namni nuun koolaa jechuudha. Hay warri calii calanqoo Khadraa Jawaar fakkaata yoo nuun jaan bar nuuf salphinaaf. Hay an hoggiin jecha san qaallecha tortoraa san keessaa hoggii bahu dhaga'uun hin dhokadhe wallahi. Qaanfadhe yaa Rabbi silaa miidiyaa harkarra kaa'uun taate harkaa irra kaa'eessa addunyaan guutuun nu laalaa jirti nukko edaa warri Harargeen tana namni nuun jedha namni Harargee wanni itti beeku sabboontota ummatan bitame gootota ummata faayidaa sababii dabarseen gurgur ka faayidaa fi hin kennine kanan nu beekaa jechuudha sigale. Saniifuu Harargeen abbaa gadalleen qabnu kana gartee naggaadicha bakka bu'aa wishaa gartee paartii badhaadhinaa bakka bu'ee dhokatee taa'u abbaa gadaatii miti irratti hojjetamaa jira yeroo gabaabduu keessatti argitanii jechuudha. Inshallah ta'ala akkuma irratti hojjennee isachi geessinetti irratti hojjennee qaarsinaa jechuudha. Sigale isin sheekkaa butaa kana fooyyeeseetan naan tabadda sigale asuma tabadda isin saniifuu numaa taphatee achi geesse sigale. Numaa taphatee achi geesse taphanneetuma fuunaa jechuudha. Rakkoon hin jiru. Kubbaa baroggii taphattee nayite taphatanii sin naqanii mi'atiis taphanneetumatti nayina. Arkuuf teessinis inshallah ta'ala yeroo gabaabduu keessatti. Itti aansee Khadraa Jawaar takka Khadir Jawaar isin jettaniin ittiin deebi'aa jechuudha. Khadraan Jawaar tun dheengadda tiktokara ijoollee laaqanaan ergatan ijoollee haraqeen ergatan wali qabdeeti gartee annumaatu hoggii inni waa wali qabeeti bar ibsa baasuu deemaa jaan warra seenaa beekuu karayyuu wali qabaniiti numaatu seenaa tanaa nu himanii waan gartee
ajaa'ibaat akka nu as baasuu ta'an jeetii dheebuu ture. Irra laalamu bara. Mee guddaa isaanii ilaale. Mee marii biyyoolessaa irratti eenyu fa'a dhiyeesse. Marii biyyoolessaa Adaamaa sanitti mee eenyu fa'a dhiyaate. Profeesar hayyoota warra muuxannoo qabu moo sigale tiktokara Mansuur Jamaal fa'a dhiyaate. Maaliif guddaan isaaniitu akkasii maalayyaa jala deemtuuti. Maalayyaa jala deemtuuti. Anaarra namni hedduun dhufeehu yaa Rabbii Haaliqa dubbiin Harargeetun deebii hirkachuu deemti maarree huggiin ji'eechi ilaalu. Walaa hawla sigale xaasuma walii qabee fidee hunoo kattaa itti haasa. Qiyaamumaan nu qabatee qiyaamumaan nu qabatee mee ambiti maal nuun jette tungayyaate dirraa shukurta seete bara afaan Oromoo kanaa usirritti dubbatu dirraa shukurta seete maarree shukurta dinnicha see wanni inni beeku shukurtumaa fi dinnichaa beeku seenaan beeku seeran beeku aadaan beeku safuun beeku wanni inni beeku haadhatee akkana godhi dinnicha shunkurtaa maangoo jallaatti kana qofa beekaa wayi xiinxala jedhanii aboo jallaatti seetee tuttuutaa dirraa siin jedha dhufe bartiin maaliif jira jeetiin tokko saayii xiyyaa dirraa biyya tana jira gaa afaan kana naayee xiyyan bara wayi xiinxalu jira inaan jeesi bara wayi xiinxalu jira xiinxalaa nuti qabnu kanaa jeesi dirraa baarri seete dirraa shukurti seete namni waa'ee shunkurtii fi waa'ee gurguraatii fi waa'ee bitii haasa'een jiru. Dirree waan seenaa fi heeraa fi seeraanis dachii fi lafaa fi samiin bakka saniitis ta Oromootii wanni jaamu jiru. Heerii seen maaliif ichi keessa jaaramaa? Waa'ee Jabuutitti dhaqee maaliif abbaan gadaa kabajini? Paarkii Alibirraa cinatti gaafa maarree taanu gaafa afran qalloo fichi kenninu baanidi afran qalloo bardachiisaati. Soomaleen ichi keessa jiraattu keessummaadha bar keessummaan baatee dhiichistee dhiiftee maal nu dhabdi? Sigale? Mee keessummaan baatee dhiichiftee maal nu dhabdi? Gaafa san obboleeyyan keenya ka Soomalee baaniin nu wajji dhiichisanii maar Soomaleen barta biyyasii keessaa irra uummata keenya baasu jirtu. Puutulaandii irra uummata keenya kam godhu jirti? Sigale? Abdi illeen jijjiga lafa Oromoo irratti kam Soomalee Oromoo godhuu ture? Sigale? Arra osoo abbaan gadaa kadhugaa harrayyuu kun abbaan gadaa tokkichi jiru harrayyuu qofaatu abbaa gadaa qaba abbaan gadaa harrayyuu kun he'eetiin irrichi kun gartee UNESCO irra galmaa'ee jijjigatti he'ee kabajadhaa jee namni itti dhiisu ni jira balaan tun hin buutu miidiyaan Soomaleen qabdu guutuu walii garangalu sigale Aloota asiiti maarree adeeroo gandummarraa haasa'utti hin jiru nuti. Isin wanni isin beeytan gandummaa kadraa wanni isin beeytu gandummaan aangoo nama kennu. Bar dhalataa mucaa addirra dhalate maarree samirra dhaladhu Oromoo taanaan biyya san tajaajilaa mirga biyya san bulchuu fi hoogganuu fi hoogganamuu qabda. Anammaa Ameerika dhaladhee hin guddanne sigalee jaarsa kanaa dhufeemi. Waan ummanni Ameerikaa qabu lammiin Ameerikaa qabu barumsa qabaadhee dandeettii qabaadhee doktara ta'ee nama baqaysuu hin danda'a hoogganaa ta'ee seneetara katanaa ta'ee bulchuu hin danda'a waa hunda godhee bulchuu hin danda'a jechuudha. Sigale adda amma irraa maayyii gurbaa Oromiyaa irraa dhufe khaleessa nama asit dhalatee miti. Dirree wattiin dhalanne jedhanii adda uummata akkatti namicha Khadraa Jawaarjaniin ka Khadiir jaan kana akka inni itti uummataan jiru. Sigale aan hedduun fi qaanfadhe gaafa san shaamee gartee namicha gurbaa nagayaa mabraate wallahi gurbaa ijaabitaa mirgaan uummata laalu kana gartee kaafnee qaallicha kana irratti dalaynee ichi geessu irratti hedduun fi qaanfadhe jechuudha. Hedduun fi qaanfadhe.
dhiiroo nama muslimaa fakkaata huggii dubbatu maqaa rabbii dhawata gufatu gartee ergamaa keenyarra nagaa fi rahmata buusa yaaboo qurraamata qabaatuun oolu jenneeti sigale idan kulli shay'in min al-khazzabul opidio wanni arabni juufedan opidio yo marmela jannata khayses khudani san nadibisa yetti jechu afaan oromootiin sigale abadan hinta haramtu jechu sigale abadan hinta haramtu jechu sigale mali fi ibada mititi garte oson addatana lafarrigu malif sujudni saaqun sigale hudud lota garte hasida sanin fakkan abadan وهم أبان قراب مقراتي أدان قودو ملالا إبسومين نخن نمشي أفان توتلو ميسون وان إني أفان أكون وقودي سيجله تردوان جولي إسيتين جولي أسيدلتي ماري أسيدلت إنيوتو أبيا مبر بشاشة دلتيتي إثيوبيا بالججرة هاي بشاشة مبابا بشاشة انتاير سيجله شمالي سبدي سابر جنچ دلته غدي دلتهتي اوروميا هوغنو جرا ماري اسل دلته مي وهما وانت تناسو يتونتسي غدا يسان رانغ مراتو سانيت قالتي ساني تكفا غرتني سي مرميلا دري خايته تاوتو انا كم نمي دلجي سنفا وجين تاي حسوا اجايبنت مرميل مو چوفته تاوان يله واي دردوان خمرتي سوني ماري دردوان خمرتي سوني مالي دردوان اوروميامي إثيوبيامي هاي أكيسان اكتنامان جيران خدرا جوارتم أكتي أمتا دقورو جيرتو سيغالي نوتو بيخاجيچو سنيفو قولولي دربمتتنا أورومون الراداب بچون قبتو باديجة دلتي باديجة قدتي باديجة جراتي سيغالي مغالة دلتي مغالة قدتي جراتي دچيف فالمچو دچيتي فالمچو داف إدون ألوتا خيتي سمورتي سويجو سبونماتي غوتماتي تي قوفا وني سمورتي زادي سبونما في غرتي غوتما في أوني أتي قبتو هنگم تكا أتي كدوا دريا بيرا جلا خاتي سيغالي بلغا بيرا جلا تيزيشي شاركي سوفي جماك أمو إيفتي هكام تكا بيتي تيفكنتا برام واني خدير جوار ولي قبته سيغالي ابسا بايسو والله ازو ولي دستي انا كان ولي ندويتي هاي خلي ملي يا اخي جيت الله غرغدان تون هنگ قمتوتني اوريتي سيغال برواني تاي سبرتاي فلمتا سيتي واني سبرتاي بريسا وجت فوفاسيتي الرالك مسنان اركاي ساتو يسنفدن وري انفورميشن باسو إساني بر نوتي انفورميشن إساني إسان چالا قبنا في چل جنة مالي خلقه إسان انفورميشن نوكن نوبر ورمين نتاية وجيب سباسو سني مالف دولارا نورا برباداي دولارا شانت بيتي يرغيتي تو موادب بشان كيساس فوتاي وانا كسيتي غرتي ولي قبي بسباسيسي دريداوانا كنا مارينا كنا ميتركشولا كنا دريداوان مالي دريداوان إثيوبيا ندا أوروميا ندا هاي سيجلي سنيفو دردواني فالمنا ميني فالمنا هيتو كون هندي غرتي هجماني أورومو الدباسوف بادية مغالة الدباسوف حريفة في بدوة الدباسوف خرورة إسانيتي يجو سيجلي أني حريفة جبوت الربدوة أوروميا تياتو الرناجرة يجو سيجلي غرتي راستا مقدشور ملاتا اوروميا تياتو ناجرايج يلي اكاسيتي غريسين چلاو دردوان غرتي منچي قبد ملي لفافي لفين تا المان اورومو غوتوتي خطا خدتو غوتوتو مرغتي قبايچو فلمچودا كجبدو وانسين ياد دنغرتي تمبريتشر قاما خيسني حدو تيزن غرغدو سن تمبريتشر حدو تيزني انغيزين اوتو وينو وانا سندو لفريدني في قدير جوار لا تعذر دعاتي ما ريدر سيغله هيا باسبور يدر دواجو باسافي إثيوبيا جون باسنا في سو سنيفو افان كيس ولي قبدا وان غرتي اركتن تيك توك رافي يوتيوبر تر بوتدا افان كيس نينوسا سيغله
اتيان سودان مد ولابو شيكوتي مد ولابو إيه سجرتان المتين نبي يبولشا مرتين نبي يبولشا مشاكين نارات كيلو رأي قليان غورميا بولشا هاي المتين تاني أما غاها سيد أجيسي سومالي سرادوركو مي أما يسين أجيسي سومالي سرادوركو ها المتين تاني بيبولشا مي هي هيا أما يسين أجيسي يسين سرادوركو غافا نتدين قد غافا مدولا بوفودني بورنا باها جلا قلچن غاف أنا قبه دبتي مال لانجة چوترتن مدي ولا بوچين وان غرتي خپا جرتوف سوملين ولياتي فدتي تنافي بورنا كنا بورني سر لولو بيخا هيا حلولني رادور كنيغا رادور كنيغا وي ترتي وي بولتي دفته إنقدان سنتي ميميان دردا وافي مجالتي آنوتا مجالتي مدولا ببالي آنوتا إنقدوبان دبدمي وهي أولتي بولتي أتي بيتي فالمجو دبدبر إيو جرتا نمني بر بيتي دفي فالمتا أتي حق أخيتي ردو ديدي حق أخيتي في داراته ديدي حق أخيتي في المتاتي بالجبول جامي ilmi si haadorku ilmi mal qabdami ilmi nyaata ilmi gara ilmi hattu male ilmateen nabiyya bulcha warreteen nabiyya bulcha hayye adamatti kamisin godu jiran baza hayye me madda wala buutan amma ilmateedani biyya bulcha ilmateen raayya ittisa ajaja المتين سمي في لفاجة هيا مي سمي في لفا متيتي سيقله قرقر متكتن ما انفرادو يتواسك النغام المتيتي مي يرو هندنو تيسنو متيم المتيد سنيمتي المخيطو يو بيبولچه كبيهو غنو سرنا يو سرني بلسته يو سرني ركون قبان أماري دفيسي هوغاني تكرين دفيسي هوغاني أورمون سي هوغاني سومالين سي هوغاني أبان فديو سي هوغاني سيالي سرنا الرديمتا ركون تاكن جرتو هاي سمي في ماري المتيدي بولجا مليشا أنغما رايتي المتيدي أججا هي أردو أرابر عربيغا سيالي الرد والرابر عربية مي المخي خندي قد دا فيتي ميچيرا فيتي چتي تيجيسيتي تاكوما هونا دندا ميجتي خدتسون اما سيدرا دوركو غبي غافا دين قد نوتي توكما اورمو ديغو دي مجني اسنتي ينو بورنا جالتيتي متي غجي جالتيتي متي توكولي جيبي جالتيتي متي توكما اورمو خيسو اورمو چچبسو ديما نمچي شيطانا سيغلي وان كان هيمنا متي نوتي ان نمچي كان اجتي جاي نكت اركيتا اي وجاسي هندسي هروكا خيسبين سيغلي هنتا هو نمچي شيطانا وغي جني سنتي ما المتينا مالي روبن الرافقاتي مدى ولا بوتن أسنو قده وي نمكنا مسوما ونووفو ما شاء الله هيا نمن واتو فقوتي أما أصدو أخاري ديمتاني وي بربادة جرتاني منتي سني في ديجي علمي خيسا أكوما قرتي قوبة سني الرافقاتي قرتي مقالا منجلي سني في ديتي دعاس منتي سني في ديجي هدتشيسي هدتشيسي اسنو مجالة تبو علمي خيسا ها الرخبي يوغن الرخبي ياندم الرخرايا اتساسو چوس الرخماريسو چوس ها خرايا اتساسو چوسو قواهند سو چوسو سرنا أبي جارت وبربادو سيغلي يو أما سينجل لواتك سينجل وانا
Abiyyi maas maaliif Harargee fi Baalee fi bakka sabboonummaan jirtu Arsii keessatti xiyyeeffate maaliif Oromoo irratti xiyyeeffate